Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaa qabnu sin dhageechisna an ejersa abdiitii jalqaba hangafoota oduu. Godinaalee hedduu keessatti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhachuu itti fufe. Kaaba Shaggar Salaalee aanaa Kuyyuu keessatti mootummaan dargaggoota fi shamarran mana hidhaatti guuree dararaa jira jedhame. Aanaa Cinaaqsan keessatti saamichi mootummaa uummata irratti raawwataa jiru jabaatee itti fufuun beekame. Pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warradaa mormii hamaan qunname. Gatiin boba'aa torbanoota dhufan keessatti sadarkaa olaanaa galmeessuu akka danda'u himame. Dhibdee baagiddu galaan namootni miliyoona 30 ta'an hiyyummaatti seenuu malu jedhame amma gara bal'ina oduutti ceena. Aanaa Harxummaa Fursee keessatti waraanni bilisummaa Oromoo diina du'aa fi madoon adabuu beeksise. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Arxummaa Fursetti gootichi waraana bilisummaa Oromoo hidhattoota sirnichaa maqaa sakatta'iinsa waraana bilisummaa Oromootiin ba'anii hawaasa nagaa reebanii qe'ee irraa buqqisuun ofiif ganda uummataa Harruqee jedhamu keessa buufatanii turan. Eebla 14 halkan toora sa'aatii tokkotti iddoo isaan buufatanii jiranitti haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo loltoota PP irratti taasiseen qondaalota PP kan humnoota bakkichaa buufatanii jiran hoogganaa turan maqaan isaa obbo Adam Yusuf jedhamu dabalatee hedduu du'aan adabuun loltoota danuu ta'anis irraa madeessuu beeksisee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo ergamtoota maafiyaa bilxiqinnaa lammiilee nagaa ajjeesuu saamuu fi ukkaamsuuf maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo qe'ee hawaasatti bobbaafaman gootichi sabaa waraanni bilisummaa Oromoo eeruu uummata isaa irraa argateen haxxee itti hidhee akka baala mukaatti harcaasee injifannoo cululuqaa galmeessee jiraachuus waraanni bilisummaa Oromoo godinichaa beeksisee jira. Bifuma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo lixa shaggar aanaa meettaa walqixxee fi ada'aa bargaatti tarkaanfii fudhateen injifannoo boonsaa gonfachuu beeksise. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo lixa shaggar aanaa meettaa walqixxee magaalaa Minaaree jedhamutti tarkaanfii fudhateen loltoota diina hedduu du'aaf madoo adabuu beeksisee jira. Tarkaanfii kanaanis waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa lola magaalaa Minaareetti taasiseen bulchiinsa magaalaa Minaaree guutummaa guututti dhuunfatee ture. Gaachanni sabaa waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhate kanaan diinota hedduu adabuun cinaattis meeshaalee waraanaa hedduu dugda diinaa irraa hiikee mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhuu beeksisee jira. Haaluma kanaan uffata waraanaa, kophee waraanaa, raashina, dokumentii garaagaraa midhaan waraanni murna bilxiginnaa uummata maqaa deeggarsa milishaa jedhuun walitti qabatte hedduu dhuunfachuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasisee jiraachuu beeksiseera. Irree fi gaachanni sabaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugalaa tarkaanfii kana itti fufuun lixa shaggar aanaa ada'aa bargaa ganda haroo booraa fi ganda cancoo biraatti fudhateen injifannoo dachaa gonfachuus beeksisee jira. Abdiin saba Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa tarkaanfii kanaan diinota hedduu du'aa fi madoon yoo adabu hedduus booji'uu beeksisee jira. Haaluma kanaan tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhateen waraana murna bilxiginnaa irraa 92 du'aan yoo adabu 68 ammoo madoo dandammee hin qabneef saaxiluu beeksisee jira. Kana malees humnoota diinaa 18 harkaan qabee booji'uu fi meeshaalee waraanaa hedduus mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhuu beeksisee jira. Haaluma kanaan qawwee AKM 72, PKM 2, snaayiparii 1, diishqaa 2, rasaasa diishqaa sanduuqa 4, rasaasa bireenii 2500, rasaasa AKM 4000 ol gumbii AKM 40 fi qophiilee waraanaa garaagaraa dugda diinaa irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasisee jiraachuu beeksisee jira. Kana malees raadiyoo qunnamtii bilbila harkaa dokumentii hedduu diina irraa fuudhuun galtee qabsoo bilisummaa Oromoof oolchuu beeksisee jira. Yeroo ammaa kana waraanni mootummaa PP tarkaanfii kanatti dallanee meeshaalee waraanaa jajjabaa kanneen akka marfii, taankii, Zuu-23 fi moortara dabalatee uummata irratti dhukaasuun uummata nagaa shororkeessaa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo godinicha beeksisee jira. Aanaa Kuyyuu keessatti ergamtoonni mootummaa bilxiginnaa shamarran ukkaamsanii mana hidhaatti guuraa jiraachuun barame. Godina Kaaba Shaggar aanaa Kuyyuu ganda dubbannaa Agaloo jedhamu keessatti shamarranii fi dargaggoota hedduu ta'an ganda kana keessaa qabanii ji'a 4 oliif waajjira poolisii aanichaatti hidhanii dararaa ulfaataa irraan gahaa jiraachuu maddeen keenya achi nuuf ifoomsanii jiru. Shamarran ukkaamfamuun hidhamanii dararamaa jiran keessaa muraasni maqaan isaanii nu qaqqabe. Burtukee Tasfaayee, Burtukee Ijaaraa, Ayyalee Ijaaraa, shamarree ganna 15 fi namoonni biroo lakkoofsan hedduu ta'an waajjira poolisii aanaa Kuyyuu keessatti hidhamanii gidiraa argaa jiraachuu maddeen keenya nuuf ifoomsanii jiru. Akka jiraattonni gandichaa maddeen keenyatti himanitti shamarran kunneen badii balleessanii fi siyaasa keessatti hirmaannaa kan hin qabne yommuu ta'u, lukkuuleen gara jabeeyyii bilxiginnaa ammoo maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabduu fi waraana bilisummaa Oromoof daandii hordoftu jechuun gaaffii seeraa tokko malee ji'oota 4 oliif hidhanii dararaa jiraachuus himanii jiru.
Aanaa Cinaaqsan keessatti ergamtoonni mootummaa PP saamicha hawaasa irratti gaggeessan hammeessaa itti fufaa jiraachuu jiraattonni maddeen itti himan. Godina Baha Harargee aanaa Cinaaqsan gandoota kanneen akka Mudhii Dawwee, Hordaa tokkoffaa, Hordaa lammaffaa, Hordaa sadaffaa fi Gola Waaccuu, Biyyoo Gabaabduu fi Biyyoo Dheertuu jedhaman keessatti ergamtoonni mootummaa Bilxiginnaa maqaa adda addaatiin hawaasa dararuu amaleeffatan jiraattonni irraa qarshii dirqamaan saamaa turuu maddeennuuf ifoomsanii jiru. Akka maddeen keenya himanitti lukkuuleen sirnichaa kunneen maqaa waraqaa eenyummaa dijitaalaa baafachuu qabdu jedhuun saamaa kan jiran ta'uu himuun akkuma aanichaa guutummatti saamichi maqaa kaffaltii gosa garaagaraa nagahee hin qabneen taasifamu kan duraa caalaa garmalee jabaatee itti fufee jiraachuu irraan kan ka'e hawaasni qaama itti iyyatu dhabee rakkoo ulfaataa keessa jiraachuu dubbatanii jiru. Murni faashistii PP kutaalee Oromiyaa bakkeewwan hedduu keessatti gochaawwan wal fakkaatoo akkasii maqaa waraqaa eenyummaa dijitaalaa jedhuu fi maqaa deeggarsa paartii badhaadhinaa jedhuun hawaasa rakkoo qaala'insa jireenyatiin waadamee harkaa gara afaanillee qoonqotti geeffachuuf rakkatu afaan qawwee gargaaramuun saamicha daangaa darbee meeshaa maleeyyii ilmaan Oromoo irratti raawwachaa jiraachuun jiraattonni godinaalee garaagaraa maddeen keenyatti himanii jiru. Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warradaa wayitaa mormiin itti ka'ee jirutti muddama isaaniif falmatan waamicha aangoo gadi lakkisuus mormaa jiru. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warradaa mormii itti hammaachaa jiru gidduutti muddama isaanii kan falmatan ta'uu ibsuun aangoo gadi lakkisuuf waamicha dhiyaate kuffisaniiru. Jeneraal Taaddasaan jijjiiramni hoggansaa kamiyyuu adeemsa seeraa fi dhaabbata hordofuu qaba jedhanii jiru. Leetinaal Jeneraal Taaddasaan akka ibsanitti gama raawwii waggaa tokko bulchiinsa yeroo kan ministeera muummee Abiyyi Ahmadii fi qondaaltota mootummaa federaalaa duraanitti gaggeeffame irratti ajandaan ministeera muummeetiin dhiyaate kan waraanaaf qophaa'aa jirtu jedhuun isaan yakkee mormii sa'aatii dheeraa fudhate uumeera. Kana malees mootummaan federaalaa boba'aa gara naannichaatti galuu irratti dhorka kaa'uun isaa waraana banuuf kuusaa jirtu waan ragaa arganneef jechuun himanni akka dhiyaate ibsan. Gatiin boba'aa torbanoota dhufan keessatti sadarkaa olaanaa galmeessuu akka danda'u himame. Waraanni baa giddu galeessaa keessatti deemaa jiru gabaa anniisaa addunyaa irratti dhiibbaa guddaa uumuu akkuma itti fufetti jira. Ministeerri Inarjii Ameerikaa Chris Wright sababa jeequmsaa doonii daldala karaa Strait of Hormuz muddateen torban muraasa dhufan keessatti gatiin boba'aa sadarkaa olaanaa irra gahuu danda'a jedhe. Gatiin boba'aa sadarkaa amma irra jiru irraa dabaluu itti fufa. Angaa sochiin doonii hiika qabu karaa Strait of Hormuz deebi'ee jalqabutti hir'inni gatii boba'aa hin eegamu jedhameera. Ministeerri kun gatiin torban muraasa dhufan keessatti sadarkaa olaanaa irra gahuu danda'u akeekee jira. Waldhabdeen US fi Iraan jidduutti jiru yoo xumuramellee gatiin boba'aa atattamaan gadi bu'a jedhanii eeguun dhugaa ta'uu irraa fagaateera jechuun ministeerri Raayit akeekkachiisanii jiru. Gatiinis hanga gannaatti tasgabbaa'uun isaa hin oolu jedhanii yaaduun rakkoo akka ta'e ibsameera. Guraandhala 28,2026 irraa eegalee waldhabdee Ameerikaa, Israa'elii fi Iraan jidduutti hammaatee booda dooniiwwan biyya alaatiif Strait of Hormuz cufaa ta'uun gabaa tasgabbii dhorkee jira. Dhukaasa dhaabuu fi mariin nagaa torban lamaaf Paakistaan giddugaleessa godhate dhuma torbee darbee kufuun himamee jira. Kana hordofuun ajajni giddugaleessa Ameerikaa buufata doonii Iraan irratti humna galaanaa cimaa akka ugguru beeksisee jira. Hooggantoonni addunyaa waldhabdeen kun akka dhaabbatu wayitaa gaafataa jiranitti gabaan anniisaa rakkoo guddaadhaaf qophaa'aa waan jirus fakkaata jedhamee jira. Dhibdee baa giddu galaan namoonni miliyoona 30 ta'an hiyyummaatti seenuu malu jedhame. Waraanni baa giddu galeessaa US, Israa'elii fi Iraan gidduutti gaggeeffamu dhukaasa dhaabuu amansiisaa hin taane keessa jira. Daafonsaa garuu fiixee addunyaa mara waliin ka'ee jira jedhame. Sagantaan guddina dhaabbata biyyoota gamtoomanii gabaasa haaraa baasen sababa waraana kanaa guutuu addunyaatti lammiilee miliyoona 30 ta'an hiyyummaatti galuu malus jedhe. Waraanni baa giddu galaatti gaggeeffamaa jiru kun biyyoota 162 keessatti namoonni miliyoonan lakkaa'aman yaaddoo hiyyummaatti seenuuf akka saaxilaman godheera jedha dhaabbatichi ibsa torban kana keessa baasen. Qorannoon dhaabbatichaa biyyoota kallattiin waraana kanaan miidhaman irratti hundaa'e keessumaa warra boba'aa bitatan keessatti ammoo daafoon waraanichaa biyyoota hiyyeeyyii irratti dhiibbaa yeroo dheeraaf turuu qabaata jedhe. Waraanni US, Israa'elii fi Iraan gidduutti gaggeeffamaa jiru amma torbee jaaffaasaa qabateera. Ammayyuu waliigalteen dhukaasa dhaabuu waaraa fi waliigaltee gahame hin jiru. Egaan hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu asirratti raawwannee jira. Qophiilee keenya biroo waliin turtii gaarii isiniin jenna.